Akkam jirtan hundumti keessan nagaa. Har'a garaagarummaan ilaalchaa akkamitti biizinasii keenya yookaan egeree keenya baluu jijjiiruu akka danda'u, argannoo guddaa akkasuma immoo humni kutannoo akkamii barbaachisaa akka ta'e kan waliin ilaaludha. Haga dhumaatti YouTube kana subscribe gochuun viidiyoo kana immoo like gochuun jalqabuun dagatina. Egaa garaagarummaa ilaalchaa kan jedhu irratti seenaa ogeeyyii jahaa hundi isaanii jaamaa turanii arba tokko ibsuuf yaalanii dhageessaniis ta'a. Tokkoon ogeeyyii arba tokkoo fi ibsuu adda ture. Hundi isaanii ilaalcha dhuunfaa isaaniitiin sirriidha. Tokko gurra tuqee arbi akka uffata qorraa furdaa jedhe. Lammaffaan immoo qumbii tuqee arbi qaraa fi qaxxaamura akka ta'e ibse. Namni tokko immoo miila tuqee akka jirma mukaa ta'uu isaa ibse. Tokko cinaacha arbaa tuqee akka dallaati jedhee arba ibse. Tokko funyaan qabee akka funyooti jedhee ibse. Ogeessi dhumaa mataa tuqee arbi akka dhagaati jedhee ibse. Tokkoon isaanii ilaalcha mataa isaaniitiin sirrii ta'us hundi isaanii garuu arba arguu dhabuu isaanii irraa kan ka'e karaa baay'eedhaan dogongora. Ilaalchi kee waa'ee ofii keetiif addunyaa keetiif maali? Anis niin akkas jedhee barreesse. Addunyaan akka nuti jirrutti malee akka jirrutti hin ilaallu nun jedha. Egaa namoonni baay'een akka nuti jirrutti, egaa akkuma jaamonni kunniin akka ofii isaaniitti iddoo tuqaniitti arba tokkicha kallattii jahaan ibsanii, nutis addunyaa kana akka ofii keenya jirrutti akka ofii keenya itti ijaarramnetti ibsina. Carraawwan argaman yookaan biizinasii hojjechuuf yookaan egeree keenya fuulduraa jijjiiruuf addunyaan kun carraa bal'aa qabaattee yoo jiraattes akka nuti jirrutti malee addunyaa kana akka isiin jirtutti hin ilaallu kan nun jedhame. Kanaaf egaa argannoo gurguddaan yeroo jireenya keenya keessatti ittiin seenaa keenya jijjiirru, ittiin egeree keenya jijjiirru baay'ee barbaachisaadha. Tarii seenaa ilmaan namaa keessaa argannoon gurguddaan yeroo baay'ee waan yaaddu ta'uu danda'a. Amantiin kee gaaris ta'ee hamaa kan nama gargaaru yookaan kan nama miidhu baay'inaan waan hojjettuu fi akkamitti akka hojjettu murteessi. Yeroo baay'ee waa'ee maalii yaadda? Ati akkamitti yaadda kan jedhu gaaffii guddaadha. Akkuma waa'ee Daa'ir barreesse, wanta argitu hin amantu, wanta duraan amante ni argitaa nuun jedha. Kana jechuun jireenya keenya keessatti wanta amma ijaan argitu osoo hin ta'in wanta duraan argitee sammuu kee ittiin guuttamte, wanta duraan dhageesse sammuu kee isa guuttame sana of keessatti arga malee. Fakkeenyaaf biizinasii tokko jalqabuuf isa si fuulduratti carraa si fuulduratti jiru gaafa argitu, namni wayii kanaan dura oduu hin taane gaafa sitti odeessu isa santu si keessa deebi'ee sitti mul'ata, si sodaachisa, duubatti si harkisa. Kanaafidha wanta akkuma inni barreessetti wanta argitu hin amantu, wanta duraan amante ni argita. Jiimroon akkas jedhe, jireenya kee keessatti wanti ati qabdu hundi nama taate sanaan of hawwatteetta. Kana jechuun nama ta'uu barbaadde wayii hin jira. Fakkeenyaaf abbaa kee ta'uu danda'a, obboleewwan kee yookaan fira kee keessaa namni milkaa'e yookaan kan hin milkoofne, namni haraqee dhugee farshaa'u yookaan namni milkaa'inaaf fiigu, namni baratee galma guddaa ga'e, namni ofiisaatii hojjetee waan hedduu milkoofne hin jira. Egaa isa kana keessaa akkuma yaada mataa keetitti ati nama tokko ta'uuf murteessiteeta. Jiimroon kanarra dhaabatee jireenya kee keessatti wanti ati qabdu hundi nama ati ta'uuf hawwite sanaan ofii keetii isa keessatti liqimfamteertaa nuun jedha. Yaada kee jijjiiruu waan dandeessuuf jireenya kee jijjiiruu dandeessa. Nama taate jijjiiruus ni dandeecha. Nama ati ta'uuf hawwite sana isa sana erga taate eega gara nama saniitti yaadni kee hundi, amalli kee, hojiin kee gara nama saniitti dhiyaate yookaan isa fakkaate booda jijjiiruu ni dandeecha. Namni akka kompiitaraa waan hin ta'iniif kitaabni koo inni baay'ee gurgurame mata duree yaada kee jijjiiri, jireenya kee jijjiiri jedhuun kan qophaa'edha. Ergaan mata duree isaas dhugaadha. Akkaataa yaada adda addaa kanaan barachuu fi hojiirra oolchuun namaa keessa jirtu jijjiiruu ni jalqabda. Seera qunnamtii akkuma keessi kee fi alli, kana jechuun jireenyi kee isa alaa jireenya kee isa keessaa wajjin walsimuu fi calaqqisiisuu ni jalqabda. Jireenyi keessoo kee akkuma jijjiiramu, jireenyi kee isa alaas yaada haaraa kanaan kan calaqqisiifamu ni jijjiirama. Sheekispiir akkasuma jedha, wanti gaaris ta'ee hamaan hin jiru, garuu yaaduun akkas ta'an jedha.
Egaa waan yaaddu gara keetiitti ni fidda. Isa gaarii yoo yaadde waan gaarii gara keetiitti harkista. Sammuun namaa dandeettii waan yaade gara ofiitti harkisuu waan qabuuf isa gaarii yoo yaadde gara keetti, isa badaas kan yaaddu yoo ta'e, sodaa waan adda addaa kan yaaddu yoo ta'e irra deddeebiidhaan isa kana gara sammuu keetiitti fiduu akka dandeechu Sheekispiir dhugaa kana lafa kaayee nutti hima. Mee waa'ee karaa namoonni baay'ee milkaa'oo fi gammadoo ta'an ittiin yaadan baruu fi ittiin yaaduu haa jalqabnu. Akka ati bu'aa argachuu fi badhaasa namoonni baay'ee milkaa'an itti gammadan atis itti ni gammadda nuun jedha Sheekispiir. Egaa kana hundumaa sa'aatiif kaayyoo kee isa yaadde galmaan ga'uuf humna kutannoo guddaa si barbaachisa. Milkaa'ina keenyaaf wanti kutannoo bakka bu'uu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Dandeettii olaanaa caalaa kutannootu barbaachisaadha. Namoonni dandeettii olaanaa qaban garuu immoo milkaa'ina hin gonfanne addunyaa kana irra guutanii jiru. Akkasumas namoota sadarkaa barnoota olaanoo qabanis addunyaa keenya irra guutanii jiru. Garuu namoonni milkaa'ina gonfatan namoota kutannoo qabanii fi hojii isaaniitti cichanii hojjetan qofaadha. Imalli daandii milkaa'inaa baay'ee ulfaataadha. Daandii milkaa'inaa irra gufuulee hedduutu si mudata. Gufuulee kanneen injifachuuf kutannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Daandii milkaa'inaa irratti wayita kuftu kaatee xiiqiidhaan fuulduratti tarkaanfachuu qabda. Injifannoon dandeettii gufuulee jireenya keessatti isaan mudatan injifachuuf dandeettii kufanii ka'uu qabu. Atis akkas goonaan ni injifatta. Wayita rakkoon sitti baay'atu, wayita karoora kee akka ati yaaddetti deemuu didu, wayita daandiin jireenya kee gaara sitti fakkaatu, wayita galiin kee gadi bu'ee baasiin kee ol ka'u, wayita kolfuu barbaaddu garuu waan si kofalchiisu dhabdu, wayita jireenya qabdee boodatti si harkisu, wayita waan gootu dhabdee qalbiin kee muddamu, yoo dadhabde xiqqoo boqadhu malee gonkumaa hojii kee hin dhaabin. Egaa akkuma beekamu yoo dadhabde suuta deemi, fiiguu yoo dadhabde suuta deemi, suuta deemuu dadhabde jilbifadhu deemi. Yoo kanas dadhabde gangaladhu malee gonkumaa abdii kutattee hin ciisin. Yoo dadhabde xiqqoo boqadhu. Egaa gonkumaa hojii hin dhaabin, abdii hin kutin. Wanti hundisaa kan xumuramu yeroo ati abdii kutatte waan ta'eef. Amalli jireenya beekamaa miti. Jireenyi gaafa feete ol si kaasti, gaafa feete immoo boollatti si darbatti. Sababa kanaan kufaatilee biroon wal guuranii sitti dhufu. Dabaattee hojjennaan garuu akkanatti hin hafu. Wayita waan injifatamte sitti fakkaatu addunyaan kun sitti dukkanoofti. Gonkumaa abdii hin kutatin. Jabaadhuuf furmaata barbaadi. Shakkiin daandii milkaa'inaa dukkaneessa. Waan dhiyoo fagoo fakkeessa. Waan salphaa guddisee si yaaddessa. Kanaaf wayita hojiin sitti ulfaatu jireenyi kee gaara sitti fakkaatu xiiqii qabaadhu. Loli malee natti ulfaata jettee gonkumaa hin dhiisin. Kun karaa yuutuubii keenyan yaada isinii darbeedha. Itti fayyadamaa yuutuubii kana sabiskiraayib, laayik gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.